Ani baran waldaadha qee ijoollummaa kottan naqe mucaa daa'imata akaakaa koo nageesse. Amma bara sana akka ammaa kana waldaa keessa ulfin dhabamne namni yoo paasteriin ka'e deeme malee na deemu yeroo kadhatamus namni ilaalu ani garuu nan laala akkasittan laalan. Maal laala beektu nama 4-5 afaan haaraa dubbatee kukkufeennaadhaan waan saabbaruu edeen akkasittanii ilaala. Isa namichi tokko gaaf tokko dhufe gurra koo lamma narraa citutti michichichichichi na godhela. Hiyyeessis sooressis kan naqee keessa bashannan wal qixxee taa'ee iddoon tokko jira. Hiyyeessi hin jiru, sooressi xinnaan hin jiru, guddaan hin jiru. Bashannanuu duwwaadha dhattee. Eenyu wajji Kiristoosiin hojiin achi jiru hojii tokko duwwaadha baay'isee. Maal? Hoolicha faarfachuu duwwaa. Faarfannaan hoolicha. Nyaati hoolicha. Bishaan hoolicha. Dhugaati hoolicha. Uffanni hoolicha. Ifni hoolicha. Hin jiru. Wanti kan biraan hin jiru. Aaruun hin jiru. Baqa biizinasii koo kufe, daldala koo kufe, gaa'ila koo takkas ta'e, mana koo takkas ta'e hin jiru. Achi hin jiru. Ergamootaa wajjin Yesuusin duwwaa faarfatta. Taan kadhanna. Har'a dunuunfadheen kadhadhu ija banadheen kadhadha. Waaqayyo gooftaa maccaa galanni siif haa ta'u. Obboleettii kana inni isheen keessa jirtu kuni sirriidha. Obboleessa kana inni keessa jiru kun sirriidha. Hin dhukkubataa sirriidha. Horiin qabu ta'a sirriidha. Firan qabdu ta'a sirriidha. Galanni siif haa ta'u. Galanni tola maqaa keetiif haa ta'u. Beelofteetti ta'a sirriidhaati. Hin dogongorre wayyaan qabdu naman qabdu ta'a. Dhiibamteetti ta'a waajjira keessa jirtutti gadi dhiitamaa jirti ta'a. Galanni siif haa ta'u. Sin galateeffadhaan. Inni Mordokaayi fi Asteeriin biyya isaan bitaman keessatti mootii gootu. Ittaana muummee ministeeraa gochuu dandeessu. Dhaloota biyya sana keessa jiran hammama bareedan, hammama tottolan isaaniin dhiiste warra ofii keetti filatte kana ati fuutee simboorra keessu. Ilaasa amma rakkate kana quufaan. Isa beela'e quufaan. Isa rakkate soorumaan. Isa fira dhabe biyyuu hundumtuu adaraa fira naa ta'e waan jedhuuf oolee bule. Maqaa gooftaa Yesuusiin ansi galateeffadha. Ilaa waa'ee buleetti ana. Waa'ee haadha koo waa'ee abbaa koo ansi galateeffadha. Waan ati gootu hundumtuu sirriidha. Waaqayyo sirriidha barreeffamaan jiruuf. Alala waan taateefi waan hamaa namatti hin fiddu. Beektaa keessa dabarsuudhaaf Iyyoobiin iyyuudhanna keessa raammotu roobeem. Galgala isaa garuu akka jedhe hundumaa gochuu akkati dandeessu. Akeeka keessa karaatti hambisuu kan danda'u akka hin jirre anaaf ammanaaf galeedhe gaafa nuu galu miti ammumaa si galateeffanna yaa gooftaa ati hundumaa dandeessa dhanna raamessitee deebistee dachaa ijoolleen dur qabu caala 10 jalaa dhumani 10 isa caalummoo laatteef nama haati manaa jibbitee foolii isaarraa kan kee fuularraa galagalfatte waaqayyo na baarii du'eette gaarummaa harkaa fudhanneerra maal isa kana Saatiin immoo malee mu'amne yaa waaqayyo haala keessa obboleessi kun jiruuf galanni siif haa ta'u. Oolte bultee waan ati gootu maaltu beekaa? Innumta mana dhaga'u kun guyyaa galataa gurbaana naa waamanaan jedha maqaa gooftaa Yesuusiin kana gochuu keetiif galanni siif haa ta'u. Hanuma koof immoo sin galateeffadha. Haaluma ammaa isuma kee jiru kanaaf galanni siif haa ta'u. Hafuuran baafachaa jira. Sireerra hin jiru. Birrii miliyoona hin qabu. Fayyaan qaba, nagaan qaba ba'een gala galanni siif haa ta'u. Yaa gooftaa gatiin birrii dhabe siin kumadhu ati birriidha. Gatii ani mana dhabe an siin kumadhu ati manaam galanni siif haa ta'u. Mee nama nana wajjiniin ameen galata kee gooftaan si haa eebbisu. የማመሰግነው ሰው አለ እናቴ ለእኔ ናት በመጀመሪያ ዛሬ ጎበዝ ነኝ አንቺ ጎበዝ ነኝ ጎበዝ በመጀመሪያ ስለወለድሽኝ አመሰግናለሁ እንኳን አንቺ ወለድሽኝ እንኳን አንቺ እናቴ ሆይ
እንደዚሁም ስለ ቀጣሽኝ አመሰግናለሁ። ፍላጎቴን ሁሉ ስላልፈቀድሽልኝ ስለከለከልሽኝም ጉዳይ አመሰግናለሁ። ችግሬን ስለተቸገርሽ፣ ረሃቤን ስለተራብሽ፣ ጭንቀቴን ስለተጨነቅሽ አመሰግናለሁ። ብዙ ነበር የጻፍኩት ለማመስገን፣ በፍጹም ለራሴ ነግሬው ነው የመጣሁት ጎበዝ ነኝ ብዬ። ሳውቅሽ ወደዚህ መዞር አውቄ ነው። ገብቷችኋል? ሳውቅሽ ከጌታ ቀጥሎ ያለን ደግነት፣ ከጌታ ቀጥሎ ያለን መስጠት፣ ከጌታ ቀጥሎ ያለን ድሃ መርዳት፣ ለተቸገረ ማበደር አስተምረሽኛል። ያየሁት ካንቺ ነው። በድጋሚ እንኳን ወለድሽ። ani baran waldaa dhaqee ijoollummaa koo tannaqe mucaa daa'imata akakaa koo nageesse amma bara sana akka ammaa kana waldaa keessa ulfin dhabamne namni yoo paasteriin ka'e deeme malee na deemu yeroo kadhatamus namni ilaalu ani garuu nan laala akkasittan laalan maal allaala beektu nama 4-5 afaan haaraa dubbatee kukkufeennaanan waan isaa baruu edheen akkasittanii ilaala isa namichi ta'u gaaf tokko dhufe gurra koo lamman irraa citutti michichichichichi na godhela afurri waaqayyoo sedhaamaa filaaltaa isaan ilaale sana koppii godheera mucaa tokko wajjin shambar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 
amma namichichi tajaajilaadha. Amma narraan bahe amma isa to'an akkas godhataa jiru. Isa dheengadda laaltu fiddee sitti gooteedha. Amma immoo gurra lamman kan amma narraa buqqa'utti. Nan jedha na aarsennaan. Isa booda wannichi waamicha Waaqayyooti. An jaalladhee miti na qabateera. Amma lafa wanni dhaqee sanuma shaakala. Amma 85 yeroo jalqabaaf wayyaa kwaayirii erge. Kwaayiroota uffatanii faarfatan. Ani immoo birdi libsii fuudheen ganama asitti dhadheen akka wayyaa kwaayirii. Sinigala atuma sana shaakalu waaliif jaalladhee miti wantichi na keessa galeera. Na kee galeera. Isa booda gaafan of baruu kutaa afur gaafan gaafurri Waaqayyoo na guute. Gaafa na guutu kadhachuun jalqabe natti dhufe. Isa na qabe sananii shaakalli koosuma sana ture fakkeessaa siniin jedhaan jira miti yan. Sinii galamini wantichi sabara ijoollummaa yeroo wallaalummaa sinitti maara malee isin amma nama gahaadha. Fakkeessaa siniin jedhaara miti. Waan si keessa jiru sana gaafa yaaltu, waan si keessa jiru sana of gaafa taatu mul'anni kee fiixaan sii ba'a. Of gaafa taatu jedhaan. Of ta'uchuun sinii galamini keessa kee jiru ulfa si keessaa sana yaalleun tsinsi. Waan si keessa jiru sana gaafa taatu fiixaan sii ba'a. Namni baay'een nama fakkaachuutti kan saagata. Mee harka mirgaa mataarra kaa. Booda jajeera dhiiga walichaatiin. Albuuda Waaqayyo si wajjin uume albuuda dhokataa sana mul'ata dhokataa sana abjuu dhokataa si keessa jiru sana ta'i argame dhiiga walichaatiin. Ta'i argame dhiiga walichaatiin. Ta'i argame dhiiga walichaan. Yes,
ዛሬ ምስጋናውን ያደረኩት ይቅርታውን ባለፈው ስለጠየቅኩ እዚህ ጋር ግን በሁሉም እንደዚሁ በመልካም ወጣት አገልግሎት ኩሽና ስለገባሽ መልካም ወጣት ከመጀመሩ ከአንድ ወር በፊት እዚህ ግቢ የመልካም ወጣት የምግብ ዝግጅትን ለመስራት እኔ ቤት ሳይሆን ቆርቆሮ ቤት ውስጥ ስላደርሽ አመሰግናለሁ። ከስንቱ አወጣህ ከስንቱ አደጋ አዳንከኝ የጻፍኩትን ትቼው ስጽፈው ስለወለድሽኝ ያመሰግናለሁ አልኩ። እኔ አንቺን ሳቅሽ ደግሞ ስላስተማርሽ ስታስተምረኝ ደግሞ ስታስተምረኝ የኔ እናት በአንድ እግርሽ ቆመሽ በሁለት እግሩ መቆም የሚችል ሰው ስላረግሽኝ ብዙዎችን ረድተሻል፣ አግዘሻል፣ ሰጥተሻል። መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት ስትሰጪ ነው ማቅሽ፣ ስትደርሺ ለብዙዎች ስታለቅሺ ስትረጂ ነው ማቅሽ። እነዛ የረዳሻቸው ያገሻቸው መልካም ያረግሽላቸው ሁሉ ከንቱ አልቀረም። ካንቺ በጥፍ ሰዎችን የሚረዳ የሚያግዝ ሰዎችን የሚረዳ ልጅ እግዚአብሔር ሰጥቶሻል። ወድሻለሁ፣ አመሰግናለሁ። ተባረኪልኝ። ወደፊት ለፊታችሁ እያየው ለማውራት የሞከርኩት waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaaleetiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan Miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan oromootiin argachuu hin dagatina sinin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.